Garuu yeroo hunda siin maan akka nama munni handaaqoo nyaatee si goggodha. Ati kan munni handaaqoo nyaachuu haasoftaa miti. Waan an barbaadaa jiru gaafa nyaatu immoo kanaan irra goggodha. Kanuma ammoo maal faasii hawwisiisami? Turtii amma kanaan booddee wal agarre. Garuu immoo miira kanaan si arguutti baay'ee ni gadda. Jaalli, ani kanas waan maddeef waan hiriyaa koo qofa taateef miti. Akka haadha kootitti si ilaala. Kanaafuu waan hunda koo osoo hin dhoksin baasee sitti himu. Ati garuu amma natti qoosaa jirta. An sitti qoosaan jiru giftii koo. Sitti qoosaatti qabaa jira malee. Kana caalmaa maal godhu toleen? Isarraa fagaachuuf yaaleen jira. Isatti dhiyaachuus dhiiseen jira. Garuu moonni didee namooti. Osoo si taatee maal gootami? Meedhisi waa'ee miiraaf waa'ee dhiiraa booddee haasofni wayyaa. Tasgabbaa'ee mi'amma. Ani kana caalaa obsuu hin danda'u. Baay'ee natti ulfaateera. Atis na hubachuuf yaali. Waan dandeessu immoo na gargaari. Akkati yaaddutti ammalan si gargaara. Kayaan isaati immoo maal yaaddame? Ani wanna tokko waan yaadin qabu. Garuu immoo kanan si bira dhufeef ati falan dhabdu jedheen. Garuu biliseen dhiiraaf akkas taate jedhee yaadis tilmaames hin beeku. Ajaa'iba. Jaalli, ani kanas waan maddeef barakkaati natti qostuuf miti. Tasgabbaa'ii malee an sitti qoosaan jiru dhugaa kun siin jechaa jira. Maaltu dhugaadha? Osoo akkatti natti qostu moo? Jaalachuu keetika. Jaalalaan maraachuu keetika. Nan sobee moo? Jaalli, ani sitti gaddeera taana dhiifama siif hin godhu. Kanammoo ati ni beekta. Oh, baay'ee nama ajaa'ibda dhugaa. Amma immoo maaltu si ajaa'iba? Kunoo, akka osoo si dhowwatutti jaalatte. Jaalattee immoo dhofkachaa jirta. Ani bar waan hundaa sitti himeen jira. Maalan si dhoksee ani kan akkas naan jettuuf? Akka jalatte maaliif dhokstare akkas taanaan? Ani maal gochuun qabaree kana ol? Itti dhiyaachuu qabda turte. Garuu akkan yaada kee ilaalaa jirutti ofii keetti koorte inni waan isinitti fakkaachaa jira. Dhugaa jaalatanii miira ofii akka keetti dhofkachuu an sirraan baradhe. Galatoom. Ati narraa callisuu hin dandeessu? Osoo callisinaan jettee waan callisuu hin danda'u. Sababiin isaa immoo jaalallee riyaa kiyya ammaan barutti. Dhuguma baruu fedha qabda? Eeyyin dhiira akkamii fakkaate akkas ta'aa jirtu baruun barbaada. Akkas taanan bakka itti dura isaa arguu deemnee haa barbaannu kaawali. Tole garuu yeroo akkana gootu akka jaalalli duraan siif qabu fudhachaa deemu hin dagatiin. Maal jechuudha? Akkasa jaalattu dhibbatti agarsiisuu hin qabdu. Ati garuu aga manaatti deemnee saalaa jechaa jirta. Jaalli, har'a qofa waliin deemnee haa barbaannu. Har'a qofa naaf rakkadhu. Dhugaa lammaffaa si rakkisu. Tole, wanti naan jettu hundayyuu siifan godha. Kan biroo maal siif ajajamu? Waan biraa waan barbaadu. Garuu immoo isa qofa nafaana barbaadee naaf argi. Biloo, ani dubartii dhiiraaf fatwaattu hin jaalladhu. Atis na beekta. Garuu immoo si taanaani malee. Jaalli, amma akka baay'ee keessa baatee jirta dhugaa. Biloo na eegi. Isa kan taane qofa. Isaadha. Baay'ee rifadhiisaa argina. Nama akkas barbaadatu haala kanaan bakka kanatti haala salphaan argina jedhee guyyaa tokko yaadnee ture. Jaalli, maal jechuu keeti? Iddoo kamitti argamuu qaba ture? Bakka amma jirru anaaf siif wal mormiif nuuf hin mijatu. Yookiin deemnee asoofsiisaa yookiin deemtee asoofsiisi. Ati immoo maal asoofsiista? Yoo nan dandaatee anatu dhaqee asoofsiisan. Akkas taanaan si biraa maalan godhare siin barbaachisu jechuudha.
Isa immoo waliin deemnee haasofsiisna kaa. Ani qofaa koo isa deemee haasofsiisuu sodaadheen jira baay'ee. Akkasin ta'u an deemee isa nan haasofsiisa. Akka cilattus immoo ittanii waan. Lakki jaalli akkas akka ta'uun barbaadu. Yookiin an deemee haasofsiisa ati asumatti dhaabadhu na eegi. Akkas tanaan maal sin barbaachisu jechuudha ka. Ati immoo maaliif akkasitti yaaddare? Ani nan barbaachistuu siin jedheen jiraam. Yaadni kee maa ifaadha? Amma ammaa isa argatteetta. Akkan sin barbaachisneef naa mirkaneessiteetta. Jaalli natti qoosaa jirta miti? An bakka akkasitti qoosee sin beeku qoosuus hin danda'u. Kanaafuu an deemee haasofsiisuu qaba jechaa jirta miti? Eeyyan biloo. Bakka inni si gargaaruu danda'u duraatii bakka kana qofaadha. Haadhaan booda immoo deebi'ee si gargaaruu hin danda'u. Jaalli na gargaaraa jirtaa bara. Kana caalaa akkamittiin gargaaruu dandeessa? Ani immoo adeemsa haasofsiisuu hin qabu. Ta'uu baannaan immoo nan deema. Akkas taanaan deemuu dandeessa. Tole, oolmaa keetiif galatoom. Nafana deemuu sin barbaachisu. Deemiti haasofsiisi. Jaalli maaf akkas taatare? Qofaa koo deemee haasofsiisuu akkan hin dandeenye osoo beektu akkamittiin na dhiistee deemta? Bilisee, maalaan si biraa godhare? Waan isa argatteef kooti na barbaadaan jirtu. Dhugaa akkasumatti jaalli. Akkamiree? Nama takka argitee hin beekne qofaa kee akkamitti deemtee haasofsiiste jedheeni. Tole, akkas taanaan deemnee waliin haasofsiisnu. Akkas ta'uu baannaan immoo deeqaa takkaaf si bira turuu hin barbaadu. Tole, kottu ni deemna. Lammisaa, akkam nagaa keeti? Galata Waaqayyoon nagaa kootti ati akkami? Nagaa kooti anis. Maal taate fuulli kee garuu gaarii miti. Lakki homaa hin taane. Waaqayyoof haa galatu nagaa kiyya. Akkas taanaan gaariidha. Lammisaa, waa tokko si rakkisuu barbaadeen tureeyyu. Rakkoon qabu. Maal ture? Isa dura garuu dheengadda baay'ee si gaddisiiseera natti fakkaata. Inni rakkoon qabu. Itti bareeraa nama lakeetitti. Tole sammuu. Maal na gaafachuu turte? Na gaafachuu dandeessa. Gurbaa guyyaa si faana jiru sana na dubbise sana ni yaadatta? Gurbaa kam? Yaadachuu hin danda'u. Akkamitti irraanfatte? Guyyaa sana inumaayyuu akkamitti osoo na waliin jirtuu dhiira biraa dubbista naan jechaa turte. Lakki ani yaadadhu dhiifama. Gurbaa gurraacha wayii lammaffaa isa faana si arguun barbaadu naan jette sana. Inni irraanfatte moo? Inni maalaa ta'uuf na gaafachaa jirta reeta? Dhiyootti argitee jirtaa jechuu barbaadeen. Jechuun koo har'a argiteetta? Hin agarre arguus hin barbaadu. Lammeessaa ani morkii irra hin jiru. Dhimma guddaafan isa barbaadaa jira. Yoo argiteetta ta'e natti himi. Hin agarre osoo hin argees argeera jedhee sitti himuu hin danda'u. Maaliif maal rakkoo qabu natti himi? Mucicha baay'een isa jibba. Siin immoo maal si godhe maaliif isa jibbita? Akkasuma baay'ee natti hin tolu ija kiyyaanis isa arguu hin barbaadu. Lammeessaa dhuguma akka ati na biratti san jaallanni nan beeka. Garuu immoo inni kun nan ilaallatu. Amma ani kanan barbaadu yoo isa argite akkanatti himtu qofa. Hin agarre sin jechaa jira bara. Maaliif nama mormi taate? Tole. Yoo argite akkanaaf bilbiltuun barbaada. Qoosaa jirta natti fakkaata. Lakki qoosaan jiru. Yoo argite ta'e akkuma argite naaf bilbili. Garuu ati maaliif amma kana isa barbaadda? Waan addaa maal qaban? Maal jechuu keeti Lammeessaa? Jechuun koo maaliif amma kana dhimmitee isa barbaaddaati?
Tole, wantan barbaaduuf sittanii. Garuu ana duuba akka sattaasoftee karoora koo balleessitu hin barbaadu. Tole maaliif isa barbaadda? Natti himuu dandeessaa? Dheengadda karaa gubbaatti gara manaa yommuu deemu karaa irratti na dhaabee na haasofsiisuuf yaalee ture. Ani immoo isa waliin haasa'uu hin barbaanne. Jennaan dirqamaan bilbila koo narraa fuudhe. Kanaafuu bilbilli kee isa bira jira jechuudha? Eeyyeen isa bira jira. Guyyaa sanaa kaasee ija kootiin iyyuu isa argeen beeku. Ati bilbila kee barbaadu sirra hin jiraatu. Ani bilbila kee siif fida. Akka ati naaf deebisiistu hin barbaadu. Yoo isa argite naaf bilbilii ta'u na waami. Garuu immoo osoo sitti hin himiin isa bira dhaqee wallaloo jette anaa waliin isa akka wal dhabdu dagate. Kanaafuu bilbila kee qabatee akka inni si dorsisu barbaada jechuudhaati. Lakki an akkas hin jenne. Garuu immoo anis karaa mataa kootiin nan qaba. Gaafa isa argitu qofa naaf bilbili. Si bilbiluun nan barbaachisu. Bakka ati jirtu tan gurra isaa qabee siif fidee dhufu. Isa akka ati gootu nan beeka. Garuu amma irratti inni kun hin barbaachisu. Isa yoo argite qofa bilbilii ta'u na waami. Tole nan yaala. Waaqayyo garuu obsa isaa naaf haa kennu. Lammeessa. Waan ani jedhe qofa naaf godhe. Kanaa booddee anaaf isaaf kuni guyyaa dhumaati. Ati garuu dubbii koo akkana jalaan balleessine gidduu galteetu. Tole haa ta'u. Tole. Amma irraa kaastee hojii kee itti fufuu ni dandeessa. Osoo waliin deemaa waa tokko haasofne akkam si tola? Haa ta'u. Wanta ati gochaa jirtu kun sin fayyadu. Yoo dhiste gaarii ta'a. Har'aan guyyaa lammaffaa bakka taa'utti dhuftee na doorsisaa jirta. Anaaf ati maalirratti wal geenye obboleessoo? Ammas irra deebee sitti maa jira? Karaa natti filatte sin baasu. Ammas yoo dhiste si wayi. Karaa maalii? Maal jechuu barbaaddeeti? Karaa natti ittiin bilisee doorsisaa jirtu kun sin baasu. Asuma irratti dhaabi. Waan haasoftu ishaafifattaa seeti. Kana achi bakka kanaa deemi. Ati bilbila ishee hin deebistaaf immoo hin deebistu. Kana bicha sirraa baruu barbaada. Bilbila maalii? Maal jechaa jirtaati? Abjuu keessa jirtamoo? Ribarramoo karaarra jirtaati? Akka nama bilbila ishee foon hin ta'uuf hin yaalin. Ani kan barbaadu bilbila ishee qofadha. Amma bilbila ishee naa kennitamoo kennuu hin dandeessu. Sammuu keetti deebi'i. Amma garuu ija koo duratti si arguun barbaadu. Bakka kanaa deemi. Umurii kanatti dubara wallaansoo qabanii bilbila irraa fuudhuun gowwummaa akka ta'e hin beektu ati? Anaan jechaa jirtaayi. Amma kan sitti himu bilbila ishee ni deebistamoo hin deebistu? Kana qofa natti himu. Ela lammeessa na dhageessaa. Siini gowwummaa keetu siin taphataa jira. Bilisee jechaa jirtu immoo gamnummaa isheetu isheedhaan taphata. Ana immoo gowwummaa koof qulqullummaa kooti. Kana booda bakka hin jirutti akka ati dhuftee na doorsitu hin barbaadu. Si galee? Har'a maal akka yaadeen beektaa? Hin beektu.
Akka itti hin beeknes nan beeka. Garuu waan kana irratti filannoo wallaaltus bakka teessu bakka itti boqochuu filachuutti dubartee jabaata akka hin taane sirriitti nan beeka. Garuu yeroo hunda siin maan akka nama munnee handaaqoo nyaatee si goggodha. Ati kan munnee handaaqoo nyaachuu haasoftaa miti. Waan an barbaadaa jiru gaafa nyaadhu immoo kanaan lonna goggodha. Kanuma ammoo maal fa'aa si hawwisiisame? Si faana hawwisiisan. Akkan siin jedhu barbaadde miti. Garuu waan sin hawwu osoo hin taane sin barbaada. Si jaju na barbaaddee duuteetta. Amma keenya irraa deemee oduu natti hin baay'isin ana. Amma an kanan jiru bakka yaadneef qalbiin koo na jiranidha. Ati immoo kaatee deemuu dandeessa. Gaafa sana immoo bakka yaadaaf qalbiin koo na geessan deemee ma waliin ilaalla. Baay'ee qosta siin jedhu. Ati waan barbaadde jechuudhaaf mirga qabda. Garuu waan ati qoosaarra hin jiru maal gochuu dandeessa? Garuu waan bakka kana dhufteef ni beektaati. Eeyyen sirriitti hin beekan akkamitti wallaala. Ati waan an dhufeef hin beektu moo yeroo baay'ee sitti deddeebi'eera bara. Akkamitti siin galu si? Hin beeku. Beekus immoo hin barbaadu. Anis dirqamaan akkati beektu hin barbaadu. Garuu bakka kana filattee gaaddisa kana jalatti akkuma ati boqochuu dhufti. Nama gaaddisa kana jala taa'aa jiru akka carraa yoo boqonnaa naaf ta'e jedheen kana dhufe. Haasaadhaan. Akka yaaddutti amma haasaa sitti fakkaachuu danda'a. Haasaadhumas garuu immoo yeroo booda bullee walumaan gara hojiitti jijjiiruu dandeenyaa jedhee yaada. Maal sitti fakkaata? Dhageessa. Yaada kee kana jijjiirrachuun dura uffata kee jijjiirradhu. Isa booda immoo dhiira ta'uu fi dhiisuu kee adda baafadhu tole. Seeni yeroo mara wayii dhiirummaa kiyyaa si dhibasi. Wayiin dhiirummaa kiyyaa maaf si cicciniinaas? Moo waa'ee yaaddee qabda? Maal yaada? Maal jechuu barbaaddeeti? Jechuun koo dhiirummaa kiyyaaf gaafa hunda yaaddu. Wanti si yaaddeessu waan biraa yoo jiraate siifan furaa dheeraa qabu. Gurbaan nana amma arraba kee sassaabbadhuutiin irraa deemu. Dhugaa kee jetteen deemuu naaf wayyaa akkuma ati jette. Sila sasturraan arraba koo sassaabbachuu osoo hin taane waan an uffata kee achi ol sirraa sassaabu natti fakkaachaa jira. Maal jechaa jirtaati? Callisee si dhaggeeffannaan akkam dubbatta? Kottumaan rakkoo hin qabu na qabali. Yoo feete immoo mataa korra bahuu dandeessa. Dhageessa. Ammas siin kabala osoo hin taane arraba keessatti muru. Arraba kiyya ammaa kana keessatti murtu ilkaan keetiin ta'a natti tola. Kottu. Bilise har'a qalbii kan keetuudhaa fi dhiironni karaa kana gubbaa dhaabatan danuu ta'uu danda'u. Anis immoo isaan keessaa tokko ta'uu danda'u. Ana qalbiin kiyya harka waaqaa jirti. Dhiira ta'e immoo karaa kanarra kan qalbii qo'achuu danda'u hin jirus of duras hin jiraatu. Yeroo ofii kee akkamitti ilaaltaa? Shamara kaanirraa maal tadda si godhasi? Inni immoo ofii kootiif waafidha. Garuu immoo gaafan waa'ee koo yaadu ofii kootti baay'een boola. Ati ofirraa maal jaallattaa? Amala kee keessaa maal dubbisiisa? Ofii kootirraa wanta jibbu tokko hin qabu. Wanta ofirraa jibbisuu hin qabaadhe immoo orminaaf jaallata. Garuu immoo wanta ofii kootirraa jaalladhu onnee qulqulluu qabaachuu kooti. Dubartiin onnee qulqulluu qabdu ni jirti jechuudha akkati jechaa jirtutti. Ani kan ormaan beeku koota sitti himaa jira. Waa tokko sitti himu isin dubartoonni marti keessan amala wal fakkaataa tokko qabdu. Baay'ee haasoftu. Gaafa baay'ee haasoftan immoo baay'ee fakkeessitu. Osoo isiniif danda'ame ardii lama tokko gochuu barbaadu. Maal jechuu keedha? Yaanni kee ana bira hin jiru natti fakkaata. Yaanni kiyya ammaasuma bira jira. Garuu isin dubartootatu amala fokkisaaf. Maal ture? Namummaan keessanii fi jireenyi isin hawaasa keessatti jiraattan baay'ee walirraa fagaata. Hawaasa keessatti nama biraa, dhuunfaa keessanitti nama biraa. Walumaa galatti isin dubartoonni baay'ee sobdu, baay'ee fakkeessitu. Irra deebiin sitti himaa isin dubartoonni dhiira bira gaafa geessan baay'ee sobdu, baay'ee fakkeessitu.
gocha dubartiin tokko sirratti raawwatteen dubartoota hunda akkatti bakka buustee dubbachuu hin qabdu. Wanta adda isin godhu tokko yoo jiru. Marti keessan tokko laga tokko waraabamta. Waan hedduu anarraa jibbuu dandeessa. Akkaataan uffannaa koo sitti toluu dhiisuu danda'a. Nama ati barbaaddu sanas ta'uun dhiisuu mala. Garuu immoo onnees jaallatu qulqulluu akka hin qabu hin dagatiin. Koraa malee farda yaabuun akka hin danda'amne beekuun kee qofti gahaadha. Dubartii tokko duukaa jiraachuuf onnee qulqulluu qofaa qabaachuun gahaadha jedhee yaada. Inni yaada keeti. Ana biratti fudhatama tokko illee hin qabu. Tole biloo. Yoo eeyyamamtuu taateef gaaffii tokko si gaafachuun barbaada. Tole, daddaftee yeroo keetti fayyadamuu dandeessa. Jaalallee qabaattee bitaa kanarra. Yoo ana ilaaltu dubartii dhiira bira geessee fakkaadhamu gaaffii kana maaf na gaafatta? Lakkee akkasitti yaaduu koo miti. Kana dura yoo jaallattee itti miidhamtee beekta yoo taate miirri akkasii si keessatti uumamuu danda'a jedha. Miira akkamii? Miira shakkii, miira nama amanuu dadhabu. Dhageessa. Callistee wannan hin qabne natti ilmaamu keerra yoo narraa fagaatte si fayya. Sirraa fagaachuun ammatti anaaf baay'ee ulfaataadha. Garuu immoo na amani gaafan sirraa fagaadhee karaa ati darbite irra illee hin darbu. Murtoon kee baay'ee namatti tola. Waaqayyo si milkeessu. Ati ammallee natti qoosaa jirta miti. Sitti ofitti qoosaa jira. Waan keessa koo jiru baasee sitti himuun dogongora moo biloo? Isa ofii kee gaafadhu. Aswaaluma mucaa na yaadda bakkee lalabatte. Wanta ni godhetu boqonnaan dhowwaa jiraatu. Waan hedduun isaan jedhu. Kottu mi'amu bakkee fi haalli keessa dhaabattee jirtu iyyuu mijataa miti wajjin akkanaan sa'uuf. Adeemu kottu.